FBC narraa raadiyoon faanaa kaleessaa raadiyoodhaan tamsaasa biyyaalessaa eegaluun dura sagalee dhaaba siyaasaa ta'ee socho'aa ture. Qabeenya beekumsaaf humna xiqqaa teknoolojii yeroon hayyamuuf keessaas boodatti hafaa jedhamuun gaara daashin ol ka'iinsa galaanarraa meetira 4,550 irratti bara 1981tti afaan Amaaraa fi afaan Tigreetiin hojii eegale. Bara 1982 ammoo afaan Oromootiinis tamsaasa isaa kun sagalee uummata bal'aa Oromooti jechuun bu'uura isaa buusuun hojii jalqabe. Kun sagalee uummata bal'aa Oromooti. Bara 1983 kufaatii dargii booda buufata isaa Finfinneetti banatee tamsaasatti fufe. 1985 labsii bilisummaa pireesii mootummaa ce'umsaan bahee hordofee buufataaleen raadiyoo tamsaasarra turan itti fufuu isaaniitiin buufatni kunis moggaasa isaa jijjiirrachuun maqaa raadiyoo faanaa jedhuun afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin sadaasa 12 bara 1987 akka haaraatti moggaasa kanaan tamsaasa jalqabe. Sagaleen sagantaa afaan Oromoo wayita tamsaasu jalqabees kun raadiyoo faanaati kan jedhu ture. Afaanota lamaan hojii ittiin eegaleen torbeetti sa'aatii 38 uummata bira gahaa kan ture raadiyoon faanaa durii sadarkaa miidiyaa raadiyootti dhaabbatee tamsaasa biyyaalessaa erga eegalee waggaa 25 guuteera. Waggoottan 25 darban afaan Oromootiin ka'umsi isaa fi sadarkaan irra ga'e eessaa garamitti mata duree jedhuun simpooziyemiin marii tibbana Finfinnee hoteela Best Western Plus Parlaadisitti qophaa'ee ture. Marii kanarratti keessummoota argamaniif hojii raawwachiisaan olaanaa Faanaa Broadcasting Corporate obbo Admaasuu Daamxoo haasaa baga nagaan dhuftaniitiin saganticha jalqabsiisan. Haasaa taasisaniin Faanaa Broadcasting Corporate irraa waggoottan 25 dura tamsaasa isaa yoo eegalu seenaa indaastirii miidiyaa Itoophiyaa keessatti yaada ilaalchaa fi imala haaraa faana dhahuudhaan miidiyaa uummataa ta'uun dhufuu isaa yaadachiisanii keessattuu miidiyaaleen biyyattii turan yaada gubbaa gadi dabarfamu qofa osoo hin taane yaada hawaasaa calaqqisiisuunis bu'aa qabeessummaa hirmaachisummaa uummataa giddugala godhatee miidiyaa baajata of danda'een socho'uun indaastirii miidiyaa biyyattii keessattis kan rabaneedha jedhan. Aadaa, seenaa, afaan uummata Oromoo akka dagaagu xiinsammuu uummata Oromoo giddugaleessa godhatee dhaqqabummaa isaa uummata ka'umsa godhatee icitii guddina isaa immoo uummataa fi uummata yaada uummataa waliin falmuu yaada mo'ataan iddoo olaanaa akka qabaatu gochuuf akka miidiyaatti immoo barsiisuu bashannansiisuu fi odeeffannoo kennuun gamattis uummanni karratti hirmaatu rakkoon hawaas diinagdee isaa akka furamu qaamni dhimmi ilaallatu yaada akkatti kennu gochuu keessatti miidiyaa xurree bane jechuun ni danda'ama. Kanaafis hawaas diinagdee keessatti giddugaleessummaan isaa aadaa seenaa duudhaa uummata Oromoo godhachuu isaatiif marii fi marabbaa banuu keessatti waltajjiiwwan marii leetoo hawaasaa homii uummanni qabu ijaa fi gurra uummataa ta'uudhaan qophii uummanni maal jedhaa hawaas bu'uura keessatti ciminoonni jiran akka dagaagan hanqinoonni jiran hundi irraa akka furaman gochuu keessatti bu'uuraalee misoomaatiin hojiiwwan hojjetaman uummata bira ga'uudhaan hojjechuu keessatti gahee olaanaa miidiyaa taphachaa turedha. Qophiilee aadaa afaaniif seenaa uummatichaa calaqqisan afaan Oromoos gabbisanii fi waalteessan bocuun dhaggeeffattoota isaa bira gahaa kan ture raadiyoon faanaa har'a sadarkaa kenna tajaajila isaa fi dhaqqabummaa isaa guddisuu keessatti iccitiin milkaa'ina isaa hanqina irraa barachaa guddachuun jijjiiramuun akka danda'amu miidiyaa qabatamaan agarsiiseedha. Kanaanis yeroo jalqabaatiif tamsaasni isaa torbanitti sa'aatii 38 qofa ture afaan 2 qofa ture har'a afaan biyya keessaatiinis toora afaan 7tiin gaheeti jira. Tamsaasni isaa afaan bira dabree dhaqqabummaa isaa babal'isuudhaan FM'oota 12 gahee guutuu biyyaatti miidiyaa adda durummaadhaan dhagayamu daawwatamu ta'uu danda'ee jira. Muuxannoo reediyoo irraa horateen televiziyoona banuudhaanis ijaa fi gurra uummataa ta'uudhaan tarkaanfii isaa itti fufeeti jira. Teknooloojiin sadarkaa irra ga'een dhaqqabummaan immoo odeeffannoon jireenya ta'uu jireenya ittiin jijjiiruudhaafis bu'uura godhachuudhaan tooftaalee odeeffannoo ittiin tamsaasu reediyoo fi televiziyoonaan malee miidiyaalee hawaasaa keessattis namuu bakkuma jiruu fi akkatti jirutti yaada akkatti kennuuf irratti hirmaatu
karaa miidiyaa hawaasaatiinis miidiyaa odeeffannoo wayitaa fi bilchina qabu kennuudhaan adda duree tahaati jira. Kun hundi walitti qabame kaayyoonsaa inni jalqabaa fi inni dhumaa jijjiirama waliigalaa hojjetanii jijjiiramuu, yaadaan wal falmanii mariif marabbaa qabaachuu, aadaaf duudhaa ganamaa ka'umsa godhatanii isaan rakkoo furuu, yoo walitti dhiyaatan waa furuun danda'amu tokkummaan humna ta'uullee kan garsiisaa jiruu fi imala isaatiin itti deemaa jirudha. Bu'aacee hedduu keessa darbee har'a sadarkaan irra ga'e olaanaa ta'us hanga irraa eeggamu garuu hin hojjenne kan jedhan obbo Admaasuun qabiyyee fi bifiyyeewwan haaraa bocuun uwwisa keenyas babal'isuuf karoorfanneerraa kaasan. Kana milkeessuuf ammoo yaadni fi tumsi hawaasaa barbaachisaa ta'uu seeraniiru. Bifiyyee fi qabiyyee haaraa uummanni barbaadu sadarkaa teeknooloojiin irra ga'een bifa haaraan qindeessinee waggaa 26ffaadhaaf jalqabuudhaaf kana ka'umsa godhanne. Bal'inaanis bakka gahuu qabnu maraan keessattuu waggoota 5 dhufan FM'oota 5 dabalataa banuudhaan televiziyoonaanis akkasumatti qabiyyeewwanii fi bifiyyeewwan haaraa bashannansiisaa barsiisanii fi odeeffannoo kan bannuudhaaf karoorfannee jirra. Milkaa'inni karoora keenyaa garuu bu'uura keenya. Bu'uurri keenya immoo adeemsa kaleessaa keenya. Adeemsi kaleessaa waan irra jirru nu garsiisa. Arrara dhaabbannee boru millachuuf nu garsiisa. Miidiyaan muuxannoon inni qabu barsiisuu qofa odoo hin ta'in hawaasa dursee ajandaa uumee ajandaa saniin xurree garsiisuu waan ta'eef nutis bakka imaluu deemnu kana gahuudhaaf waan irra dabreen akka yaadanuu kan nitan barbaanna. Hojiin miidiyaa inni guddaan odeeffannoo dhugaa fi haqa jiru ibsuu, yaada haaraa madaalawaa fi waqtaawaa ta'e ammoo hawaasa biraan gahuudhaa kan jedhan miseensi boordii Faanaa Broadcasting Corporate Ambaasaadder Daggifee Bulaan waggoottan 25 darban keessatti raadiyoon Faanaa uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa hojiiwwan gurguddoo hojjechuusaa himani. Waggoowwan 25 darban keessatti uummata Oromootiif addatti akka biyyaatti immoo sabaaf sablammoota biyya kanaa walitti fiduuf walitti dhufeenyi uummattootaa karaa sirriirra akka adeemu gochuudhaan raadiyoon Faanaa hojii guddaa raawwateera. Adeemsa seenaa uummata Oromoo keessatti seenaa, afaan, aadaaf maalummaan uummata Oromoo guddisuu fi calaqqisuu keessatti ga'ee guddaa seenaan hin irraanfatamne raawwateera. Afaan uummata Oromoo waaltessuuf yaada guddaa kaa'eera. Akkuma beekamu uummanni Oromoo loqoda adda addaa wanta qabuuf loqoda adda addaa iddoo adda addaatti dubbatamu kana walitti fiduudhaan waaltessuun akka salphaatti kan ilaalamu miti. Waggaa 25 har'aa of duuba deebinee kan ilaallu yoo taane jechootii galmeen jechootaa iddoo hin jirretti gaazexeessitooti walitti dhufanii yaada addaa walitti fiduudhaan jechoota kana sirriitti hiikuudhaaf yaalii isaan godhaa turan akka salphaatti kan ilaalamu miti. Waggoottan 25 darban dura bakka galmeen jechoota afaan Oromoo hin jirretti gaazexeessitoonni muraasni turan walitti dhufuun yaada walitti fiduun afaan Oromoo waalteessuuf gumaacha taasisaa turan salphaa akka hin taane kan eeran Ambaasaadder Daggifeen hojiiwwan gurguddoon hojjetamanis ammas raadiyoo Faanaa kaleessaa FBC har'aa irraa hojiiwwan gurguddootu irraa eegama. Uummanni haqa barbaada. Dhugaa dhaggeeffachuu barbaada. Fedhaa fi faayidaan uummata keenyaa ammallee sirriitti galman geenye waan ta'eef hojii guddaa hojjechuutu irraa eegama. Guddina afaan, aadaa, seenaa akkasumas eenyummaa uummata keenyaa calaqqisiisuun cimee itti fufuun irra jiraata. Nageenya, bulchiinsa gaarii, dimokiraasii babal'isuu fi hojiin misoomaa akka saffisu miidiyaan xiyyeeffannaa argachuu waan barbaaduuf gama kanaanis hojiin guddaa akka isinirraa eegamu isin ibsuun barbaada. Bara kana keessattis akka biyyoolessaatti filannoon akka adeemsifamu beekamaadha. Kanarraa ka'uudhaan ammarraa kaasee uummata qopheessuun, uummata dadammaqsuun, uummatis dhimma kana keessatti akka inni hirmaatu gochuun ga'ee guddaa miidiyaa kanarraa eegamu waan ta'eef gama kanaanis jabinaan hojjechuun murteessaadha. Raadiyoon Faanaa yeroo ammaa kana ammoo televiziyoonaan jalqabeera. Kanaaf kun
yeroo dhiyootti jalqabu malee kanaan dura jalqabuu ture. Yeroon kennameefis ammas taanaan bal'aadha jechuun hin danda'amu. Ammallee yeroo bal'aa barbaachisaa uummati Oromoos bal'aa wanta ta'eef amma danda'ametti kana cimsuudhaan akkuma gama reediyootiin bu'aan argame hundaa gama televezyiiniitiinis amma jalqabameera. Kun cimee akka itti fufuu fi uummata birattis fudhatama qabu jabeessee bu'aa guddaa akka argamsiisu ergaan isinii dabarsuu barbaada. Simpooziyemii marii kanarratti raadiyoon Faanaa yookaan Faanaa Broadcasting Corporate irraa sagantaan afaan Oromoo gumaachi guddina afaan aadaa fi aartii Oromoo keessatti taasise maalii kan jedhu irratti waraqaan qorannoos dhiyaatee irratti mari'atameera. Qorannoo dhiyaate irratti akka ibsametti raadiyoon Faanaa bara 1987 sadaasa 12 akka miidiyaatti yoo hundaa'u gaazexeessitoota muuxannoo fi haala mijataa osoo hin qabaanne kutannoon hojjetan 14 hin caalleen hojii eegale. Yommuu jalqabu torbanitti sa'aatii 38 fi isa kanaaf diraaman isaan argatan hin jiru, asoosamni isaan seenessan hin jiru, ofii isaanii barreessanii ofii isaanii seenessanii diraamaa ofii isaaniitti taatota ta'anii taphatanii haala kanaan gaazexeessitoonni yeroo sanii warreen 14 jechuudha ofumaa warra walleenjisaa hojii hundasaa ofumaa walleenjisaa walirraa barachaa hojii hundasaa haala sanaan sa'aatii 38 torbanitti taasisaa turanidha, tamsaasaa turanidha. Tamsaasa isaaniitiin reediyoo Faanaa uummata keessa galchee laphee uummataa keessa kan kaa'e maa'inni akkuma jalqabeen uummanni maal jedhaan uummata keessa galuudhaan rakkoo uummanni baatu maalinni rakkoon uummatarra jiru maalinni akkan dubbisetti yeroo sana tarii dhaggeeffachuu illee hin baadhe tokko jedhee kan inni jalqabee tokko tokkoon keessan deemu nama gowwoomsuudhaan lafa gowwoomsanii kan irraa bitan wayiitu ture. Isa sana qilleensarra oolchuudhaan nama gowwoomsanii kan qilleensarratti hambisuudhaaf jedhan reediyoo Faanaadha kan seera qabsiise. Raadiyoon Faanaa bara 2003 irraa kaasee ammoo maqaa isaa jijjiirrachuun Faanaa Broadcasting Corporate ta'ee wisaaf karaaleen ittiin uummata bira ga'us babal'ateera. Bara 2003 irraa kaasee maqaan kun ol guddachuu qaba, excel gochuu qaba jechuudhaan reediyoo Faanaa kan jedhu karaa FBC Faanaa Broadcast Corporateetti guddisuudhaan yeroo ammaa kana akka biyyaatitti FM'oota 12 tokko kan Finfinnee 11 kan naannolee dabalatee tamsaasaa jira. Kanneen keessaa FM'oonni 5 kan Oromiyaa keessa jiranidha. Marsaariitiidhaan, yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan, telegiraamiidhaan karaa feesbuukiitiin hordoftoota miliyoona walakkaadha ol kan qabudha. Karaa telegiraamiitiin hordoftoota karaa 40,000 ol kan qabudha. Warreen FM 12 jiru jenne san keessaa FM kan Jimmaa, kan Shaashamannee, Haramayaa, Naqamtee, Asallaa kunneen shanan tamsaasa afaan naannaa sanatti afaan Amaaratiinis afaan Oromootiinis tamsaasa kan gaggeessanidha jechuudha. Asirratti tamsaasa guutuu biyyaa isa weevii giddugalaatiin deemu jechuudha. Inni kun sanbattanii fi galgala qophiiwwan barbaachisoo keessatti liink kan ta'udha. Kana malees akka cimina tokkootti gama afaanii qofaan osoo hin taane gama aadaa yookiin gama aartii qofaan osoo hin taane kan kaasnu FM'oonni jiran kunneen FM lamarraa kan hafe gamoo mataa isaanii keessatti kan hojjetan kan Jimmaa fi kan Asallaarraan kan hafe jechuudha. Faanaa Broadcasting Corporate amma afaan Oromootiin qofa karaa raadiyootiin torbeetti sa'aatii 55 qophiilee jijjiirramoo ta'aniin ala idileedhaan gosoota qophii lakkoofsaan 35 ta'an tamsaasaa jira. Qophiileen kunis bashannansiisoo, barsiisoof oduu fi odeeffannoowwan waqtaawaa dabalata. Yaadota deeggarsa xiinsammuu kennanii fi murtiif ulfaatan irratti yaada dabalataa argachuuf dandeessisan ta'urra darbee guddina afaaniif aartii Oromoof gumaacha akka qaban qorannichaan ka'eera. Kallattii guddina afaanitiin sagantaadhumti jiru hundi guddina afaanitiif gahee mataa isaanii bahan jechuu nan danda'a.
Maaliif ree kan isaan tamsa'aniin tamsaasni kan gaggeeffamu maalidha? Afaan Oromootiin. Afaan tokko immoo guddate kan jennu afaan miidiyaa, afaan barnootaa, afaan bulchiinsaa, afaan daldalaa, afaan aartii, afaan saayinsii fi teekinooloojii, afaan qorannoo yoo ta'edha. Kanaaf isa sana keessatti sagantaan hunduu kallattii isaaniitiin gahee mataa isaanii bahanii jiru. Haa ta'uti warreen muraasa achi keessaa kaasuudhaaf faana afaan Oromoo akka jalqabaatitti yommuu kaasu faana afaan Oromoo faana beektuu miti. Faana waa dhaabannee yoo darbine faana dhahuu isa jedhamu jechuudha. Waan suni darbee akkamiin moggaasanii isa sana yaada kennuu danda'u. As dhaabatee darbeera faana dhahe faana dhahuudha. Kanaaf afaan Oromoo faana dhahuudha. Maqaadhumti qophichaa mataasaa afaan Oromoo faana dhahuudha. Waan inni hojjetu maqaadhuma isaarraa ka'uu dandeenya. Kaanee tilmaamuu dandeenya. Kanaaf maal inni maal gumaache kan jedhu yoo laalle waaltina keessatti gahee guddaadha kan inni bahe. Jechoota koree waaltinaatiin waal ta'an yookiin moggaafaman waal ta'anii too sheelfirra taa'u osoo hin taane akka hawaasa bira gahan taasisuu keessatti gahee guddaa kan taphatedha faanni afaan Oromoo. Qorannoon dhiyaate Faana Broadcasting Corporate har'a hojiileen gama raadiyoon hojjechaa ture guddina afaan aadaa fi aartii Oromoof gumaacha olaanaa kan buusan ta'uu kan agarsiise yoo ta'u gara fuulduraattis dhimmoottan xiyyeeffannoo argachuu qabu jedhaman akeekeera. Oromoon yeroo quba isa hin qabnetti raadiyoo faanaa argatee yeroo isa eegutti bakka isa eegutti argamuu irratti Faana Broadcast Corporate of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Maaliif? Reediyoon faanaa yoo jalqabu ol fannisee jalqabe kan beekuu qabnu. Seenaa miidiyaa biyya kanaa keessatti tamsaasni afaan Oromoodhaaf sa'aatii dheeraan haga kanaa kennamee hin beeku ture. Kanaaf ol fannisee jalqabe isa ol fannisee jalqabe sana akkasumatti oliin deemuu qabaadha. Akkasumatti oliin deemuu qaba. Kabiraa asitti kan hin kaasumaa inni yaaduma kana kan ibsuudha. Sagantaa biraandii faanaa ta'an sagantaalee biraandii faanaa ta'an irratti of eeggannoo gochuu qaba. Excel yoo godhallee ta'e sagantaan suni asilummaan isaa kan faanati. Oriijinaalitiin isaa jechuudha. Asilummaa faanaa sana eeggatee too akka itti Excel gochuu danda'u irratti hojjechuu qaba. Tamsaasa guutuu biyyaa irratti weevii giddugalaatiin afaan Oromoo tamsaasu irratti fakkeenyaaf giddugala kana reediyeesii kiiloomeetira 100 yoo fudhanne tamsaasa guutuu biyyaati reediyoodhaan kan deemaa jiru. Faanaan afaan Oromootiin hin jiru. Yeroo kanatti kallattii hundaan itti dhiyaachuu qabna. Reediyoo baatee lafa hojii deemaa miti amma namni moobaayilaan nu dhaggeeffata. Kanaaf reediyeesiin kiiloomeetira 100 Finfinneetti jiru kun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Televezyiiniin amma tamsaasarra jira 2012 kara dhumaarra kan jalqabeedha. Inni kunis sa'aatii tokkoon kan qilleensarra jiru. Sa'aatiin tokko kun gahaadha moo gahaa mitiin waan biraadha. Gabaabumatti amma yeroon dorgommiidha. Qorannoo dhiyaateen boodas hirmaattonni waltajjichaa yaadota ijaarsaa fi fooyya'insaaf gargaaran kaasaniiru. Faanaan waan haaree uume. Maali? Faanaan afaan Oromootiin yeroo tokkotti sa'aatii dheeraa qabatee jalqabe. Sa'aat akkaataa kanaan dura hin turreen yeroo dheeraa fudhateeti hojii jalqabe. Tokko. Lammaffaa miidiyaa keessatti ofii hojjetanii if danda'anii baajata mootummaatiin ala guddachuun akka danda'amu, ummata tajaajiluun akka danda'amu kana karaa bane. Karaa sanirratti har'a miidiyaaleen jiran, miidiyaan biyya keenya afaan Oromoodha har'aan tana kam dhageeffannee kam dhiifnaatu ta'e malee filannoo ta'e malee baay'ee jira. Kana hundaaf abbaate abbaa warraaqsa miidiyaa Oromootii kun dhugaadha. Kana maleedhaas qabiyyee isaatiin
miidiyaan kun hedduu cimaadha. Hojjettoota ciccimoodha horate. Achi keessatti ofiisaatiin ani waggaa tokkoon hojjedhe gaafa jalqabaa sana achi keessatti hoggansa cimaadhaatu ture. Wal qorachuu, wal barsiisuudhaatu jira. Kana keessatti dhiibbaan guddaan jiraatus namoota muraasaan hojii guddaa hojjechuu ciniinnatanii halka guyyaa hojjechuu an achi dura waggaa dheeraadhaan miidiyaa keessa hojjedhe. Garuu akka gaafasitti hojii ulfaataan nan qunnamne. Maaliif nama muraasaan waan guddaa qopheessuudhaaf, ummata gammachiisuudhaaf, barsiisuudhaaf, odeeffannoo kennuudhaaf tattaaffii guddaadhaatu ture. Akkaan an argetti karaa kanaan hojjetee ogeessota ciccimoo baasee of bira dabree reediyoo Itoophiyaa hangafarraa jalqabee reediyoonotaa fi TV adda addaa haara banaman hunda irratti ogeessota hojjechuu danda'an, hoogganuu danda'an hedduu baase of bira dabree. Jalqaba baga gammannee baga gammaddaniin jedha. Waggaa 25 indirectly reediyoon faanaa umurii keenya illee nutti mee barnoota barataa taane kaanee hordofaa turre. Waa'ee baay'ee nama bohaarsa ture. Sagantaa gaggaarii ture. Yeroo sanas yeroo raadiyoon kun galata guddaa uummatarraa qaba. Televezyiiniin afaan Oromoo kun maayinni akkuma obboleessi koo jedhe chaanaalii mataasaa qabaatee hin ballanne. Yoo xinnaate gara miiliyoonii 60 ol yookiin immoo sakandii laangweejii warra qaban afaan Oromoo kanaa oliyyuu dhaggeeffataa yeroo utuu sarratti bantanii tokko. Faanaan odeeffannoo afaan Oromootii fi seenaa Oromoo amma barachuu jalqabne kanaaf barsiisonni har'aan tana yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran hedduun isaanii hayyoonni har'aan tana qabnu faanaarraa waa hedduudha baratan. Fakkeenyi yeroo hunda tuqan ka'achi keessatti dhagan baay'een. Hayyoonni ammas waltajjii ta'uudhaan hayyoonni miidiyaarra dhiyaatanii uummata isaanii akka barsiisan. Kana malees ogeessonni namoonni bebeekamoon adda addaa uummanni qabdu gootonni adda addaa akka uummata birattis fudhatama qaban eenyummaan isaanii akka beekamu artistoonni hojii isaanii baasanii uummataaf akka dhiyeessan akka jajjabaatan akka ciman qeequudhaan jajjabeessuudhaan wanni hojjete tokko lama jedhamee kan dubbatamu miti. Karaa adda addaatiin miidiyaa hojjete. Miidiyaa jijjiiramaaf hojjete. Riqicha jijjiiramaa ta'ee miidiyaa hojjechaa jiru. Riqicha jijjiiramaati. Maatiidha keessa gallee hojjetaa wajjin mindaa nyaanne malee gaafa faanan tamsaasuu jalqaburraa jalqabnee irraa barachuu jalqabnee akkuma dura ka'ee faanan mana barumsa keenya guddaadha. Keessattuu faana afaan Oromootiin waa'ee afaan irratti sagantaawwan darbaa turan looga adda addaa jechoota kallattiiwwan Oromiyaa adda addaatiin jedhan hiika jechoota afaan Oromoo irraa afaan Oromootti hiikurratti seerluu gasaa irratti waa hedduu irraa barachaa turre, ispoortii irraa barachaa turre, diraamaan abbaa jaamboo hawwii guddaadhaan uummanni kan eegatti irraa barachaa ture. Yeroo barataa ture irraa jalqabee hanga yoonatti barsiisas taanaan yaada adda addaa kennee gama faanatiin uummata barsiisuu dabalatee miseensuma faanati jechuudhaanis. Kanaaf faanaan turte waggaa 25ffaa kana keessatti hojiiwwan gurguddaa hojjechaa ture dhugaa dubbachuuf. Gama guddina afaan irratti, gama aartii irratti, gama rakkoo uummataa furuu irratti, gama reediyootiin hojii guddaa hojjechaa ture. FM adda addaa babal'isee uummata bira gahuu irratti hojii guddaa hojjechaa ture. Galata guddaa qaba. Keessattuu rakkoo uummataa furuu irratti uummanni rakkoo isaa namatti himatu barbaada, qaamatti himatu barbaada. Miidiyaan immoo humna guddaa qaba. Uummanni akka uummataattis ta'e akka dhuunfatti akkuma kana dura hojjechaa ture faanaan rakkoo uummataa furuu irratti uummataaf dhaqqabuu sagalee ta'uu irratti cimsee hojjechuu qaba. Akkuma Dr. Tafariin jedhe seenaa keenya ka dabre nu barsiisaa jira. Ka har'aa seenaa akka hojjennu nu jajjabeessaati jira. Gara fuulduraasis akka laallu bifa ammayyaa ta'een aadaa ammayyaa ilaalcha ammayyaawaa addunyaa wajjin nu deemsisu gara badhaadhinaa kan nu deemsisu gara guddinaa kan nu deemsisu
gara tokkummaadhaan cimnee akka wal jaalannee biyya keenya akka guddifannu kan nu agarsiisu waan ta'eef gara fuulduraatis abdii guddaadha irraa qabnaa. Ayyaana kana yeroo kabajnu faanaa fi warra faanaa kana keessatti tattaafatanii dadhabanii hojii guddaa kana hojjetan hundaaf kabaja guddaadha qabna dhugaa dubbachuudhaaf. Biraas dhaabbanna, uummannis bira dhaabbachuu qaba. Akka biyyaattis faanaan afaan Oromoo irratti wanni inni hojjechaa jiru waan ajaa'ibaati. Abbootiin qabeenyaa ispoonsarummaadhaan bira dhaabbachuudha qaban dhugaa dubbachuudhaaf. Sagantaa adda addaatiin kunis hedduu hin baramne nama keenya keessatti cimuu qaba. Bajata mootummaatiin ala miidiyaa hojjetu waan ta'eef yoo bira dhaabbanne kana caalaa hojjeta. Odeeffannoo kennuunis yoo bira dhaabbanne karaa hundaa yoo bira dhaabbanne miidiyaa kana caalaa hojjechuu danda'u. Kanaaf baga guyyaa kanaan nu ga'een jedha. Miidiyaan tokko hojjechuuf bilisa barbaada. Bilisummaan keessa isaatii qabee haga ala ba'utti maal fakkaata kan jedhu faanaa keessatti hojii gurguddaadha kan turan. Ammas keessa isaa sakatta'ee karaa fuulduraatiif gaazexeessootallee bilisa godhee akkamittiin hojiiwwan kana fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'an jedhu sirriitti itti deemuu qaba. Uwwisa miidiyaa yookiin babal'isuu irratti tokko miidiyaa biyya keessaa iddoowwan keessumaa Oromiyaa irratti kara godinaalee 5 irratti qabaachuu kana ifee jira. Hagam haga seentariidhaa qabee haga boordariititti uwwisni kun wal gahaa jira kan jedhu anaaf gaafiidha ammas. Lammaffaa uwwisni tajaajila keessumaayuu biyya alaa yeroo dhiyoo kana Arabiif banamee jira waan guddaadha. Banuu qofti immoo bu'aan buusu. Keessumaayuu duula akka biyyaatitti nurratti duulamaa jiru akka biyyaatitti ni beektu. Naannoo Middle East ollaawwan keenya akkasumas North Afrikaa dabalatee biyyoonni kun irra jira Arabiif kanaa sa'an. Hidha laga Abbayyaatti wal qabatee wantoota deemaa jiran bal'inaan beekna. Kanaaf miidiyaan kun wantoota adda addaa achirratti qopheessee sirriitti kanarratti hojjechuutu itti jiraata. Haala amma immoo addunyaan keenya irra gahe haala ammayyummaatiin teekinooloojii haaraa fayyadamuudhaan dorgomaa ta'uudhaan timely based information teekinooloojii ammayyaa fayyadamuudhaan informationii gahaa ta'e hatattamaaf saffisa jiru sanaan dabarsuu keessatti illee fuulduratti sirriitti miidiyaa amma dooktar akka kaase sooshaal miidiyaa adda addaatiin dabarsuu irratti dhugaa haasa'uudhaaf baay'ee appreciate ta'u. Faanaa waa tokko irraan kan xiiqii duwwaadhaan ka'e keessumaa hojjettoonni kutaa afaan Oromoo ijoolleen kaleessa wajjin hojjechaa turre warra jiranis jiru warra hin jirres jiru. Xiiqii duwwaadhaan ka'e achi keessas chaalenjiin hin jiru jechuu miti. Maanaajimenti wajjinis wal qabatee karaa adda addaatiin chaalenjii guddaa keessa bahee as ga'e faanaan. Kana yommuu jedhu yeroo jalqabne bara 1987 isaan duraa reediyoo sagalee uummata bal'aa Oromoo jedhamu keessa hojjechaa ture. Isa booddee 87 raadiyoo kana hundeessinu qubee saabaatiin barreessina. Yeroo kana booddee manni barnootaa eenyu ta'e faanaadhuma ta'e hojjettoota faanaa wal barsiise achi keessatti jiru barsiistummaarraa dhufanii kan nutti makaman akka Idris Guddatoo fa'aa ammaas jiru afaan Oromoo numatti wal barsiise. Miidiyaan kun guddachuu qaban jiru xiiqii malee faasiliitiin hin jiru ammas caalmaatti cimuu qabaa bira dhaabachuu qabna galatooma. Faanaan biraandii isaa cimsuu barbaada taanaan waan gochuu qabu tokko miidiyaa garaagaraatiin waanuma haasa'amaa oolu fudhatee dabarsuu otoo hin taane gadi bu'ee uummata keessa need analysis geggeessee waan haaraa waan uummanni barbaadu dhiyeessuu qabaan jedhan. Beekumsa afaan Oromoo keessa jiru neef hin baane tokkoon isaayyuu ammayyuu kanaa ol hojjechuu danda'a waan ta'eef akkaataa kanaan yoo gadi bu'anii yuunivarsiitota wajjin kolleejjota Oromiyaa jiran wajjin gadi bu'anii yoo hojjetan ta'e kana caala hojjechuu danda'u waan ta'eef ammas kan hojjettan irratti sin galateeffachaa osoo jirru garuu ammas kanaa ol hojjechuu dandeessu waan ta'eef humna keessan baasaa hojjechaa jechuun barbaada galatooma. Faanaan ka beekamu imaammata barsiisuudhaan ammas faanaaf kan dhaamu gaazexeessaan achi keessa galu hundi imaammata biyyattii kanaa miidiyaa biyyattii kanaati. Aan miidiyaa kana miidiyaa hundaa'u miidiyaa kana ka fudhadhu humna qilleensaati nuti immoo humna lafooti. Waraanni biyya tokkoo humna lafoo fi humna qilleensaa jaama. Humni lafoo maal karoorfate humni qilleensaa immoo maaliin hin gargaara jee akka deemu faanaan imaammata irratti. Imaammanni fayyaa maal ja'a? Imaammanni barnootaa maal ja'a? Imaammanni diinagdee maal ja'a jee ogeessota isaatiif tippii leenjii gaggabaabaa kennu. Ammas obbolaawwan koo miidiyaa keessa jiraniif gartummaan hin dhoowwamu. Gartummaa siyaasaa kamuu qabaachuu mala. Garuu fedhii isaa achi keessa calaqqisee
miidiyaan kun akka cabu miidiyaan kun akka hin jaallatamne achi keessatti fedhii isaa miira isaa barreessuun miira isaa ibsuu osoo hin ta'in akka miidiyaatti loojikii jiru raashinaalee jiru dhugaa jiru barreessaa achi keessaa of baasuun barbaachisaa akka ta'een kaasaa gara fuulduraatitti aadaa inni qabu san aadaa walirraa baruuf qabu san aadaa marii gareetiin marii tumsaan hojjechuu san qabu yoo cimseetti fufee faanaan kana caalaa bakka guddaa gahuu danda'a hin hojjenneen gaarii waan hojjetu qabaa jechuu hin hojjenne jennaan waan hojjetu of duraa qaba waa baay'ee of duraa qaba waan ta'eef isa hojjechuu qaba. Reediyoo Faanaa har'an beekamni ijoollee har'a as jiranii gara maanguddummaatti warra deebine jechuudha afaan kana guddisuudhaaf miidiyaa kana guddisuudhaaf ijoollee sakrifaayisii baay'ee dabarsantu hiriyoota koo waan ta'aniifi isaaniin al takkaa harka walitti rukuttanii afaan Oromoo televezyiiniin kun nu banamee as gahuu isaatiif hojjetooti kun bu'uura waan ta'aniif nu galateeffadhaan isiniin jedha dura. Maaliifi hojii miidiyaa waa baay'ee keessa ba'ameeti kan mana koo ijoollee koo atuun jedhin waa baay'eedha kan keessa darbamee har'a afaan kun as ga'e hojjetoota hojjetaniif wanta akka mooraalii wal galateeffachuu mootummaa isin biraa mootummaa Oromiyaa bira akka miidiyaatti gaaf tokko gaazexeessitoota biyya kana isiniin ol kaasaa turan isiniif hojjetaa turan ofii badhaastanii yookiin mooraalii isaanii walitti qabdanii waan galateeffattan qabdu hin qabdan. Kanaaf waan akkasii aadaa keenya godhannee miidiyaa keenya bukkeessa dhaabbannee afaan kana guddisuudhaaf har'as boris akka nu babal'istaniif isiniin jedhaa galatoomaa. Har'a isin otoo hin ta'in nuutu carroome sababiin isaa galaa arganne waan boru hamilee nuu ta'a waan boru heegaree nuu ta'a arganne guddaa galatoomaa. Garuu galaan kun kafaanaa qofaa miti keenya qofaa miti ka hojjetaa qofaa miti keeysaniisi. Tokkoffaa nuti qallabni keenya odeeffannoodha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti seektoroonni mootummaa naannoo Oromiyaa seektoroonni sadarkaa adda addaa jiran hundumtuu balballi isaanii odeeffannoodhaaf banaadha. Kanaaf nutis hedduu isin galateeffannaa ciminni keenya cimina keeysani. Isintu waan qallaba keenyaa nuu kenneehi nuti waan odeessinu arganne. Kanaaf heegareen teenya bareeddus tanaaf lammata hayyoonni bakka bu'oonni ummataa waan ummatarraa dhageessan otoon qusatin nu biraan gahuu keeysanii hayyoonni immoo bikkatti dogongorretti nu sirreessaa nu waliin hojjechuu keeysantu asiin nu gahe. Hayyoonni keenya bu'uura keenya isintu dhaloota akka ijaaru godhe waan ta'eef galata qabdu isiniis boruus waliin hojjenna. Hoggantoonni fi hojjettoonni buleeyyiin faanaadha. Arrabi kan akka geenyu isintu harka qabee nu barsiise. Xiqqaan guddaa akka kabaju aadaa Oromummaa qabnu akka dagaagsinu isintu bu'uura nuu ta'ee nuti har'a cimne. Kanaaf isinis galata qabdu. Galata qofaa miti. Manni kun keeysan isin hundumtuu borus iftaanis bakka dogongorretti nu sirreessaa waliin haa hojjennu. Keessattuu immoo aadaa duudhaa seenaa uummata Oromoo waraabameen dhumu addunyatti haa beeksisuuf nuun jedhaa. Galata guddaa isinii qabnaa baay'ee ulfaadhaa. Waamicha keenya kabajanii asitti nu argamu keessaniifis hedduu isin galateeffannaa. Heegares bal'inaan waliin hojjennaa. Taarraatiif tanumaan goolabnaa. Qophiin kun walta'umsa Faanaa Broadcasting Corporation fi Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin isinii dhiyaate.